utuu isin ta'ee maal gootu? Maal naaf gootu turtan? Mee utuu isin ta'ee maal gootu? Shama kam jirtu maatiin asee promoter nagaaf fayyaa guutuu umrii dheeraa waliin rabbi isiniif haalaatu isiniin jecha kun sagantaa marii keenya utuu isin ta'ee maal gootu jedhudha. Qophii keenya guyyaa har'aa keessattis seenaa dhugaa shamarree tokkoo dhaggeeffannee bakka ishee buunee suur sagalee miidhagaan hojjennee qabannee isiniif dhufnee jirra. Shamarreen kun rakkoo ishee mudate kanaaf furmaata barbaaddee gara keessan dhuftee na gorfadhaa isiniin jette. Egaa isinis seenaa shamarree kana haayataan daawwadhaa. Qalbiin dhaggeeffadhaatii yaada keessan qoodaa fi mee utuu isin ta'ee maal gootu? Mee utuu isin ta'ee maal naaf gootu turtan? Anii fi abbaan manaa koo erga gaa'ela godhannee waggaa 10 ta'eera. Waan isin ajaa'ibu immoo lamaan keenyayyuu akka waan lakkuu taane dhalannetti yeroo hedduu fedhiin keenya lamaan wal fakkaachuunsaa baay'ee manaraa jira. Maal garuu silas abbaan manaa fi haadhi manaa laga tokko waraabamuu jedhama miti. Jechi kuni waanuma nu qofaaf barreeffame natti fakkaata. Lamaan keenyayyuu hiriyoota hedduu qabaannus garuu yeroo hedduu bakkeetti ba'uurra mana keenya keessatti bashannanaa ooluu jaallanna. Hiriyoonni keenyas takka takka dhufanii manumatti nu waliin bashannanaa oolu. Amma garuu haati buddeenaa koo rakkoo ishee mudateerraan kan ka'e nu waliin jiraachuu erga jalqabdee bubbulteetti. Jaalalli ishii waliin qabnus baay'ee gaariidha. Keessumaa abbaa manaa koo waliin walitti dhufeenya isaan qaban cimuu irra darbee yeroo dhiyoo asitti akkaataa isaan itti waliin qoosuuf haasa'uu jalqaban garuu amma shakkii fi yaaddoo biraana keessatti uumuu jalqabeera. Guyyaa tokko lamaan isaanii utuu waliin ciisanii arguudhaa baadhus garuu abbaan manaa koo kan lubbuu koo olitti jaalala isaaf qabu kun haadha buddeenaa koo waliin walitti dhufeenya biraa keessa seenanii akka jiran sammuun koo shakkuurra darbee dhugaadha jedhee amanee fudhateera. Sababni isaas namni ani yeroo dheeraaf beeku kun haalan beekamneen jijjiirama amalaa duriin beekne tokko daddabalee agarsiisuu yeroo jalqabu wal tuquu baatanis wanti guddaan tokko garuu akka isaan gidduutti ta'aa jiru natti mul'ise. Namoota lama warreen jireenya koo keessatti gahee guddaa qabaniin akkan ganames natti dhaga'ame. Akka maraachuun ta'e. Ta'us garuu waan kana lamaan isaanii fuula duratti dubbachuu mannaa jedheen waan hunda keessa kootti ukkaamsee qabachuu filadheen qophaa koo inaaffaadhaan gubachuun eegale. Of miidhuu filadhus wanti ani taansee hojjedhe garuu yeroo jalqabaatiif jireenya koo keessatti dogoggora isa guddaa ta'e. Abbaa manaa koo miidhee anis gumaa bahuu akkan qabu yaadeen hiriyaa isaa wajjin hariiroo jaalalaa jalqabe. Dhugaadha namni sun hiriyaasaa ta'us wal beekuun isaanii garuu yeroo dhiyoodha. Namni kun immoo erga abbaa manaa koo waliin gara manaatti dhufuu eegale ija jaalalaan hatee na ilaala. Egaa takka nama si jaalatu akkanumatti fuula laalteen beektaami. Gaaf tokko bakka abbaan manaa koo hin jirretti namicha gara manaatti affeere. Yeroo muraasa boodas gara jabummaa abbaa manaa koo amanamummaa dhabuusaa fi akkamitti akka inni na miidhe hammeesseen itti himuu jalqabe. Na waliin waan fedhe gochuu akka inni danda'uufis bilisa of godheen itti haasa'e. Halkan gaafa sanaagaa namicha sanaa wajjin jaalala ho'aa dhamdhamachaa bullee lafti bariinaan irribaa yeroon ka'u garuu dogoggora guddaa akkan hojjedhe natti dhaga'ame. Maal kana qofaare wanti guddaanuu isa taanee dhufu dha'oo. Ji'a tokkoon boodasi utuun hin yaadin al tokkotti waan lama raawwate. Inni jalqabaa haadha buddeenaa koo kan abbaa warraa koo waliin shakke sun naaf bilbiltee cidha ishee na waamte. Inni lammaffaan immoo ulfa ta'uu koon bare. Amma gaa eenyurraa akkan ulfaa'e garuu waan hin beekneef abbaa manaa koottis ta'e nama sanatti himuu nan saalfadhe. Isa yeroo kamiyyuu caalaatti amma yaaddoo guddaan liqinfameera. Abbaan manaa koo baay'ee akkana jaallatu nan beeka. Anillee hedduun isa jaalladha.
Garummoo dhugaa jiru yoon itti mee gaa'elli keenya akka diigamu shakkiin qabu. Utuun ka'eemmoo kan keeti jedhee itti himnaan innis tole jedhee fudhate. Ani immoo yeroo inni nama mucaasaan taane guddisu hamilee isa kamiinan danda'ee fuula isaa dura dhaabbadha gaa. Waan hin godhun beeku. Wanta ni jala muree beeku tokkoof tokko qofa. Innis amma jireenyi koo akka diigame. Moo maal godhu? Mee utuu sin ta'e maal gootu? Bakka koo kaa'aa of ilaalaatii adaraana korfadhaa. Egaa kabajamtoota maatii Asee Promotion seenaan shamarree kanaa kan hanga ammaatti daawwattan fakkaata. Furmaata barbaaddee gara keessan dhuftee na gorfadhaa isiniin jette. Isinoo maal gorsituun? Mee utuu isin ta'e maal gootu? Yaadaa fi gorsa keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Isinis yaadota akka sammuu keessan isin dhiphisan yoo qabaattan karaa keessaa nuuf barreessaa. Nutis maqaa fi eenyummaa keessan utuu ifan godhin garuu seenaa keessan haala kanaan dhiheessinee hawaasni akka isin gorsuu fi ofiis irraa baratu taasifna. Like, follow, share, repost gochuu hin dagatinaa. Kun sagalee Asee Promoteriiti. Asee Promoter.